Ayyaa harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa qaanqee show sanbat dura galgala keessaa fudhannee kan isiniif dhiyaannu har'as keessummaa tokkoon isiniif qaba. Gama keessummaa kiyyaa totoon darbin dura kanneen sagantaa keenyaaf keessummaa taatan sagantaa keenya YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Ergaan keenya osoo itti toltes hiriyoota keessanii raabsuu hin dagatinaa. Sagantaa guyyaa har'aa fudhatee kan isiniif dhiyaate jalaattichi keessan qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Keessummaan kiyya har'aa artistii keenya Dassuu Dassaaleny beekamaati. Dassuu gama waltajjiiti asuutiyya harka roorti kudhanas badda. Akkam jirta? Nageenyi badhaadha. Fayyaa keechani nagaa jirtu. Maashaallah. Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa wabii yeroo balaa uumamaaf namtolchee dhaabbatattiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-956-111 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0117 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Duudhaa sirna gadaa. Dassuu baga nagaan dhufte. Meen baga nagaan eegdan abu. Karaan akkam ture? Bareedaa ture. Maalati Adaamaadhuma kaatee as ga'uun nama baakkoodhaa kee as jitee karaas. Baakkommaa dhiyoodha bara. Dhiyoodha baakko. Adaamarramu? Dhugaa? Chuma gadi buuteetiin naqamtee xayyaaraan as dhufta. Okay. Kanaaf sitti dhiyaata. Akkami jiruuf jireenya maatiin? Akka gaarii nagaa. Abbaa ijoollee meeqaati das? Namicha tokkotu dur biyya keenya. Abbaa Baqqaluu ijoollee meeqa qabdaa jedhanii. Jennaan jaarsi umurii dagate ijoollee. Isheen tokko hammanaa. Isheen tokko hammanaa. Isheen sadaffaan hammanaa. Waggaa tokko shoggoreessa. Kan keessa akkasuma jechuudha gaa. Tokkummaadha. Inni tokko waggaa 14, waggaa 4, waggaa 2. Mucaa waggaa 14 qabda. Dhiira moo durba? Dhiira. Walumaan jirtu Adaamaa. Sirboo. Sirba kana gaa amatti waggaa 4 booda amma walitti deebi'uu jira. Albeemuma baasuu sitti hammaate maali? Albeema baasuu maal jettaa? Amma siingiluma yoo jechuun xiqqoo xulfaate. Dandeettii qabda garuu kennaa qabda. Sirboota kee hammoona baatan keessaa sirba namatti hin tolle tokko hin jiru. Sirba seema jalqabaa duwwaatu xiqqoo yeroo reefi araadaa turte WhatsApp jechuu barbaadde. Amma erga dulloomte garuu. Sumatu qalbeeffatee dhaggeeffannee oola. Ishiinis bar ergaa qabdi. Ani xiyyeeffannoon kiyya miisa jedhan. Yeroo hundumaa. Yeroo mara. Kana amani isaarrayyuu miisa jedha. Tokko jechoota waliin. Yoo hin gaafatame waan nan deebisuu hin dandeenye tokko. Garuu sirboota babbareeda. Sagaleensaa, iidaloonsaa, walaloonsaa. Kiliippiin hojjettu illee kiliippiin isaallee ergaa bareedaa qaba. Waa'ee tokkummaa irratti immoo xiyyeeffatte yeroo baay'ee. Hojii makooti. Dalagaadhuma keetu waa'ee tokkummaa. Dirqama kooti. Kuffaa tokkummaadhaan ala maaltu jira namni kun baduu tokko ta'uu baate. Kunoo dhaqnee fira awwaallatu hin dandeenyu bara. Tokkummaa waan dhibeef nageenyi waan dhibeef. Otoo tokkummaan jiraate nageenya jira miti. Sanii. Tokkummaan furaa waan hundumaati. Baandii keessa turte. Air Force. Baandii Ayyaraa keessa ture. Baandii Ayyaraa keessa 2005 haga 2009 baatii muraasa. Waggaaf almost gara waggaa 4. Ayyar waladii taatee dhatte moo baandii qilleensa irraa gadi jaalleetta? Isa sana keessaan qabu. Baandii maaf dhatte? Laqaanii achitti dorgomeetanii achi kan hin galee achi keessa ijoollee isaa baabsaa lamiitu jira. Akka carraa afaan Oromoo anuma ture achi keessa kan ture. 2009 dhumarra ufumaanuu akkasina godhanii nagalchinaan achi bahee baatii 5 booda achi bahee hin deebine bakka achitti. Akkuma siviilitti galte achi keessa. Siviilii dee. Malee wattaaddara taatee miti. Ani immoo Air Force keessa ture as keerras waa laalee dhabe. Asirra naam. Isee asirra jirtu tokko jiru baallee qabdu.
Garuu abdish. Bakka orkeestiraa humna qilleensaa jecha. Anaaf mana barumsaa qottachuu hin danda'an. Achitti barte waan hundumaa. Waan hundaa. Muuziqaa taphattamoo achitti sagalee sirbatu? Sagaluma malee. Saniin dura albeema guutuu osuma Finfinnee kanatti gara parsentii 50 ol fixeen ture. Saniin dura. Otoon achiin galiin jechaadha. Ergan achi galee as lakkaan akkanumatti yaadumaan dhama'aa ture malee waa hedduun naaf hayyu. Muuziqaa achitti bartee galte? Tokkoffaa ani ijoollummaatti hin beechi. Lammaffaa immoo waan akkasiin jiru bulchiinsi magaalaa sunis hawwisoo akkanaan qabuyyuu. Baakkoo moo baakkoo tibbeedha? Baakkoo tibbeedha baanaan keenya baadiyyaadha. Tibbeen maali? Magaalaadha? Magaalaa xiqqoo tokko. Maal keessa dabartee dhuftee miti hin dagattee. Walii baakkoon beeka malee tibbee asumatti sirraa dhagee siif tokkummaa. Baakkoorraan gad dabarraan san dhiisiiti. Baakkoorraan as dabarraan sirraa achi gara keessan yoo dhufte. Shobokkatu jira shobokkoodhaan tibbeedha. As yoo dhuftu jechuudha. Adaamaatti immoo sarkasii keessa turteetta. Achittis sagaleedhaan immoo galgalaa turte. Sila sitti mee bara. Sagaggara garuu sana keessaan qaban. Utuun orkeestiraa Yareeliin galiin dura yuutinni. 96 acha. Kutaa sagaluu kudhan baradhaa akkan se'e. 12 achi ol naamuuti. Ishaa ta'u bakka sii bude. Booda deemtee Dimittiif deemte waan ta'eef. Dhiqeessuu barbaadde bara. Artistiin umurii isaa xiqqoo. Sarkas Naaziriitii an jedhamu ture achi. Adaamaa achaadha. Achi galee jalqaba sirba nan didinii jedhuun dorgomee didinii ashiitaa qacalee. Ashiita kan qamar. Isaaniin dorgomee achi galee garee garaagaraatu jira. Garee sarka garee sosochii fi sarka ispoortii fi garee muuziqaatu jira. Kan magaalaadha moo? Lakki kanuma sarkasiisu. Okay. Achi gareen diraamaa garaagara manaanis hin jira. Sana keessatti garee muuziqaan ture. Achitti hin jalqabe sirba jalqaba. Artiin achumatti si waamte? Maal waamte natu barbaade dhagee. Malee si waamte? Eessuma jiru warri waa nama shaakalchiisu waa'ee muuziqaa kana warri nama barsiisu jedhee gaafa. Akkamitti dhufte achirraa baakkoo irraa baatee barbaacha dhufte moo waraqaatuu be'eennaan dorgomuu dhufte? Afaan nan gogsiifne maal? Biyyaa nan bade. Jechuun nan bade jechuun immoo mataa qabatanii nan bade jedhan sana tundaan maatii jalaan badde. Maatii jalaa badde. Achi otoo tibbee jiru immoo akka carraa namni wayii baay'ee nama guddaa nama baay'ee galateeffadhutu jira. Na fudhadhuu deemin jedheen maali jedhu namaan gaafachiise malee fi mana sodaadhu. Dhaqee abbaa kee eeyyamsiifadhu kottu naan jedhu. Bor deemna naan jedhu ishiin jedheen. Egaa miilaan sa'aatii tokko malaan deemta tibbee irraa si oolee. Garee isaatti. Gara baadiyyaatti gara Haraabonnoo ganda Haraabonnoo jedhamutu jira. Amma karaa amma konkolaataa minaa waan galee fi maksimum kiiloomeetira 11 amma. Miilaan garuu sa'aatii tokko ol si oofa. Achi dhaqee abbaa kootiin Alamaayyoo akkana naan jedhee Alamaayyoo Getaachoo jedhama. Dooktara. Abbaa kee fidii kootu naan jedhee si fudhadhee deemin achitti si barsiisi naan jedheen. Mana si fudhadhee mucaa koo biyya ormaatti ergaa. Biyya ormaatti ergaa. Jennaan toleen jedheen. Dura duman argin ciisannaa qorqorroo lamoo sadii jiran keenya akkas mana gurguddaa jechaadha. Achi gaaf kaan wottas isa ciisinaan jedhu gaafa sana kootti na bira ciisee akkas barandaa jala ciisa horiitu jira waan ta'eef. Achi dhaqeen ciisinaa. Hin ciisu halkan. Ati bor deemuudhaaf. Eekaa inni akkana ni jalaan banne ammas. Halkan sa'aatii 11 taa'ee oggu ta'u irra fudhate. Karaa sa'aatii tokko nama oofamte. Daqiiqaa 30 malee hin deemne. Fiidde sakkate. Dhaqeen mana namicha tokko masarratti as fayyadamu. Dhaqeen balbala isaa qofa. Yoo naqu maangoo kutachuu fedhetu jedha jaarsi gibbii keessa. Akkas jedhu ana. Maali gurbaadha? Akka anoo akkanatti Alamaayyoo si fudhadhee deemeen Alamaayyoo Getaachoo hin beekanis. Adaamaatti si barsiisanaan jedheetu abbaa kee fudhadhu kottunnaan abbaan koo qeen jiru hin jedheen. Inni dubara gara Jimmaa kana dhaqee buleeraan jedheen. Amma maal akkasii godhu barbaaddannaan akkuma abbaan koo naa barreessa fakkeessi naa barreessin jedheen xalayaa. Inni immoo xalayaa malee tola hin jedhu. Kana si didaaree gurba kootti dibbiin godheetuma bakka utuu natti tolee dhufee silaa si waliin gaggeessee natti tola ture.
ani karaan deemee maal jedheetu akkuma abbaa kootti ta'ee barreessee jechaadha. Ganama asan naannaa achan naannaa asfaaltii irra hin qabu lamaayyuu irra booda gara naannoo isaatti sadii akkas ka'ee geessee waraqaatti kenneen. Ilaaleetu. Kun immoo barreeffama beekamaa miti nan beekaa. Wal beeku beekeetu jedhe. Wajjin baratanii. Ilaalti bishaan mana keessa nama. Kun immoo barreeffama isaa mitiidha. Booda namichi tokko ajaa'ibaan sarmoodama. Firuma tokkummaa fa'a anaafis fira namichi. Inni dhufee ajaa'ibaa kootti miraalee kun barreeffama beekamaa ta'edha. Barreeffama isaa miti garuu mucaa kanaaf fuutee deemtee baay'ee natti tolaa deema. Maali mucaan asii bakka haadha ormaa harkatti rakkateera mucaa deedee. Kanumaan Adaamaa na fidee dhufee jira. Kanumaan Adaamaa dhufee isa bira hagamuun turree isa biraas nan bade immoo. San booda bakka. Artii barbaadutti. Uf dandee jiraachuu qaba sedhus yaadee kaasetti naannoo sun jalqabe mana isaatii bahinu. Kaasetti kirrii sana beekta. Tuma ishee naannessu immoo waanan hojjedhee argadhu bu'aa ishee jechaadha. Baatirii dhagaan baatirii kana bituu ittiin fixa bakka guyyaa guutuun cufuuf ta'e asii dhaggeeffachaa deema. Otoo sirba bitoo kabbadee banee dhaggeeffachaa deemu mucaan tokko iddoo saayikilii dhaabataa jechaadha. Bakka saayikilii kennan tokko jirti. Chi dhaqeen teeppitti cufee dhufuma akkanumatti sirbuu jalqabe. Naa akka carraa immoo kiraara wayii jirti iddoo sana iddoo mucaa saayikilii kireessu sana. Iskii baloo naan jedhu mucaa namaa dhifuu hin danda'u oromeeffuu hin danda'u. Kiraaritti fuudhee akkas qabeeti sirba bitoo na yaadadha. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan waliin dabarsinee eegaa akkamiin taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe ture. ከዚህ በፊት ሞክረህ ታውቃለህ አንጀ አረኔ እኔ የሚያስሞክሩት ማላቀም እንጂ አቲ ኤጌዱ መሳዋ ዱዱ በስር ባደም ተባለ ባዲያ ጉያ ሰጅማት ነው ያደ መስፍን ጀደማ ሙጃን ኩ መስፍን አማሬ ነው ባይን ሰገለቴ ፈደረብ ወጀራና አንጀ ሰርከስ ናዝሬት የዲቲ ገንደ ኩዳን ከሰ ኮቱና አንጀ አቺ ጀልቀበ ሴና ኩኒ ጀማተምቲ ሆጃን ዱራንጉ ናገውድዴ አቺ ፈጋተ ጀተኮቴ bakka kiree fadhee jirti bakka sarkas naazreetti galuuf hin jedhin nan odeesse gibbii keessa. Kanaan hin dhaqee sirboota lamaan wanno jedhanii na qoranii akkuma sila siin jedhe ashiitaa nandidinii ashirishiri waan akka sirboota kanaan na qoranii kanaan sarkasii seene siin jedha. Wal jaallanne durumaanii jetti jalqabde isa booda. Wal jaalanitti suni maal seeti 2001 akkas asoosaan deeme ka'e. Asoosaa kan hin deeme alsii baaldoo akkana waamamanii beegitti gabaa dafinotti. Gabaa dafee qondaala jedhamu maqaa. Qondaala wannoo Taaddasaa Fiixee kana wajjin hojjennee jechaadha gaafa deewwannoo isaanii. Amma anas deebi'ee dhufuu fi karaa rakkoo ture jennaa xiqqoon turechi yeroo sana Naqamtee irratti rakkoo itti turte. Amma galgala hin teenye akkas waan ta'e walitti bu'u jechuun wanni waan ta'e dubbate isheen dallantii wal cufuu bakka. Takka ture immoo araaramu immoo. Achuma irratti wal lola. Takka ture immoo inni waan ta'e dallanaa achumaan immoo isheen dhiifametti ni araaramu bakka. Kun guyyaa tokko lama miti bara. Gara baatii tokkoon ture nechi. Guyyuma mara galgal. Wal jaalannaan dhugumaan wal sossubuun kun maaliin kan jiru. Achuma irraa jalqabe. Sirbi keessuun kan jaalalaati kan jalqabaa sun. Kan jaalalaati. So beegiitti barreeffame jechuudha. Kreditii duu kennuu qabda gaa. As buutatte immoo. Kreditii duu kennuu qabda. Asoosaan beegii keessa ta'e. Tokkuma isaa. Inni ittaanoo sirba keessa duraan ittaane kan jiru asuu ko. Asuudha. Asuun sun immoo istaayilii addaati. Asuun waa mara kooti malee. Mee irraa waa jennu xiqqoo ishee. Asuumoo. Maqaan keessa asuutti moggaafame bara. Asuun manaan jedha namni. Guyyaa tokko ciisee yaade beektaa. Sirboota amma durii kana yaadadhee abbootiin keenya dhaggeeffachaa guddatanii toonullee nu guddisanii nus amma dhaggeeffachaa jiru akka haaraatti. Sirba waa'ee kana yaade. Garuu amma kan sirboonni amma ba'aa jiran baatii muraasa bakka yoo ture waggaa tokko yoo ture sunu
maaliif jedhee akkamitti gaaffiin kun na keessa deddeebi'u jalqabee jira dhuguma sitti muratte. Achi gaazexeessaa OBN Anwar Khalil beektaa? Anwar Khalil. Ka'een isa eegeen haga sa'a laaqanatti iddoo itti argee isa nama isin jedhu kana gaafadha maaliif jedhee. Tokko duraan dursa Habiibii naan jedha Anwar kun duraan dursa kanuma na gaafachuu keef galatoomii jedhee icciitii jirtu natti himee jechaadha. Maaliif akka ta'e. Kan warraa ka'een asuun kun uumamte siin jechuudha. Abbaan walaloo yeedaloon suma. Ergin asuun hojjetamtee booda kaniin achitti dura albeema akka parsantii 50 ol deeme siin jedhu sun hunda isaa hin dhiise haga ammaayyuu jechaadha. Kun hunda isaa mooti. Maali jennaan kan kanarra fooyyee qabu turre kan kanarra fooyyeensa kan qabu turre kanaaf waaqa sanatti achi deebi'uun barbaanne maal hin dhiise. Sirba bareedaadha baay'ee sirbichitu. Mee xiqqoo sirra ajennu. Yaa waan ofii gola koo naaf jiraadhu yoo goonsi waamu dafii naaf waaddu. Barbaacha kee fantakka gadi hin teenye jirra jirtaaf hin jirtu kee nageenye. Yaa waan ofii gola koo naaf jiraadhu yoo goonsi waamu dafii naaf waaddu. Dambal kula ko deemsi keetu waan jettu naan jedhi kottuma kottu. Wayyo. Kuni istaayiliin isaas adda ta'e isa ansi jaalladhee duraanuu sana wajjin gaafa ilaaltu bishinni akkaataan itti sagaleetti ba'u yeedaloonsaa walaloonsaa muuziqaansaa adduma wayiiti. Bu'aan si dhibu gaafa sirba kana calqabnu gaafa saampila kennuu jechaadha. Anteenii Tafarraa Odaa tureedha macaan keenyumas. Saampila kenneefi maal jedheetanii waa tokko bakka sirreessee maal jedheetu banee wambarii duubatti butatee taa'ee dhaggeeffate. Dhaggeeffatee gidduutti dhaabeeti. Bakka dase eeza fan yaawwaxaan laan jedhu. Akkuma inni jedhe bakka anis inni sirbuma kanaan baane. Calqabaa haga dhumaa miisejiidhumaan calqabamee miisejiiwwan dhume sirbisu. Tokko lamaan naa miisejii addaati bakka anaaf. Waaqaaf haa galatu. Uummata biratti dhageettii guddaa si argate. Waan hin daganne hin qabamu bakka sirba sana. Waan meeqatti argeeraan. Gaafa wayii akka carraa koo beektu immoo yeroo sana sirba qabsoo kana malee namu burastiin kennu baratanii yaannoo sana hojjedhu. Yeroo fincilaa sana keessa. Yeroo hamaa ture bakka. Amma mucaan Dassaaleny suni sagalee qaba ture sagalee gaarii qaba ture garuu amma sirba jaalalaa wayii hojjetee jechaan hojjetee tun dhagahee jedhu jedhan namoonni. Amma yeroo kanatti maaltu na dhaggeeffata jedheeti kan hojjete. Achi gaafa wayii iddoo akkanaa siin hin jedhu mana muuziqaa wayii waan beektuufi baandiin keenya orkeestiraan gara wannoo kana kaampiitu jira Affaar Awaash Arbaa. Achi hojiif deemna bakka wayii taa'een eegaa jiraachaadha isaan asii dhufaa jiru Bishooftuudha. Achumaan deemuuf. Amma konkolaataan dhumutti ka'een otuma sodaadhu. Mucaa obboleessa koo mucaa fira koo tokkotu sirba kana ammaaf gadhiisuu fi haaraadhaan gadhiifne mee baniin jedheen. Moobaayiliidhaan. Moobaayilii irraa qabda. Sa'aatii 20 bakka sa'aatii dheeraa bakka haga ganamaa ka'anii amma galgalaa sirba afaan Oromootu banama mana sanatti. Asuuko asaantuuko asuuko anuufiiko asuuko musimbooko asuuko. Ilaameenis sirba ajaa'ibaa ture. Ilaamee egaa isa gara dullummaatti golfaa dhufnu dhagaama. Kan lamman gidduu hin jiru miti sirba biraan. Asiin bahaan jira malee. Asiin ba'a okkee. Asiin ba'a. Asiin bahanis seenaa qabanaaf. Asiin ba'anis bareeda. Maakalaa itti barreeffame walaloos. Maaf hidhamte? Beeku saanuu. Shiftaa jedhu bakka. Waa sirbisaa jedha. Jabana wayyaaneeti mini? Anaa
Gasalin dura sirboota mana mootaa sirbina miti. Yaa baka birrii business maalis ምናምን waan makanaatiin hojjenna. Yeroo calqabaaf sirba koo walta jirratti sirbuufan. Asu yeroo calqabaaf. Eessatti? Eessatti? Adaamaa galma abbaa gadaatti. Wannoota ture kun kan wannoo sabaaf sablammii kana yuunivarsiitii Harraambee fi yuunivarsiitii wayiitu lama ta'ee waliin qopheesse. Gus komaandi poostii ture rasanannaa. Anaan Harraambeetu naaf feere yuunivarsiitii Harraambee. Achi yeroo jalqabaaf qarshii 3,000 naa kaffaluuf feete. Isteejii jalqabaa. Birrii guddaadhaan. Saniin dura hin jiru kun tokkoffaa birrii guddaa kaffalamee beeku eessattuu. Lammaffaa waltajjii irrattis sirba kooyin hojjedhaan madhee. Sirba keetiin yeroo jalqabaati. Seeni bakka kootta ammasitu seenadhanii mana seenanii jarri meeshaa qabanii bakka. Alaa tokko duubaa dhufee mana fuudhanii makiinaa gurraacha keessa ragalchee hin argamu. Waan agarree bakka. Waa tokko waan balleessite hin jiru. Bakka. Erga ol baatee moo tool hin bahin? Seenuuf akkunuma ijoolleetti moobaayilii naa qabaachaa jiran. Otoon ijoolleen moobaayiliin harkaan fuudhiin asuma qabanii moobaayilittis fuudhanii yoo zoor jedhu abbaa isaas hin agarre. Makiinaa keessa. Makiinuma keessatti nu marge. Tiffallagaalle. Kana. Maal goote siin jedhan gaafa si fuudhee deemu? Isin gaaffiin baay'eedhaan yeroo waan uummanni achitti dhumeef sun bakka waraqaa garaa bittisaa turtanii abdii gadaa gaazexeessaa hojjetu. Abdii gadaa gaazexeessaa isa faana. Manni keenyas turennaa. Wannootti kana keessatti maal maakalaa kanatti of agarree waa'ee simbaa kanatti sii deebi'aa simbaa kun achitti kan barreeffamu siin jechuudha. Simbaan achitti barreessite? Yoo qorannaaf gassi baasanis yoo aduuf daqiiqaa 10 gassi baasu torbeetti guyyaa tokko kan lama. Kaateedhaan asiidhanii si baasu. Naabasii siin jedhu bakka mana murtii si geessanis. Eessa dhaqxamee kaateedhaan hidhamtee sanatti daqqadamee jira. Asiin bahaa achiin bahaa kee dhaabiin irraadha. Kana dubbii. Meerra waa jennu xiqqoo. Gungume gaafa roobuu filaal duumessaay yaayaan abbaa koo fooliin hireena turgaay lammacha koo yagaacha nagaaddisa dhiira yookaan na hoodi yookaan na muudi nan koora maaliif seete baatii lama mana dukkanaa turreeti Roobuuf duumessaa jedhamu. Baatii lama booda achuma keessa mana miitu jira. Bakka mana saxxaanuu suni maatiin dubbiftaa galgala uleen hin jiru. Saatii barbaadde TV wayis jirti ilaaltaa shaaworii fudhataa minaamin. Kanumaaf sharaateen jetti ijoolleen keenya. Achi. Isa mana hidhaa kaanirraa foonii qaba. Baatii lamaa suni ulfaataadha isin jedhee. Kana TV sanatti guyyaa weeguutu ilaallu yeroo jalqabaa fi pirezidaantii duraanii obbo Lammaa Magarsaa hin beeku agaan TV irratti arge. Inni kun eenyu jennaan Lammaa Magarsaa isa kanaan nama pirezidaantii Oromiyaa ta'e jedhan achi keessa jedhu gaala. Ati yeroos mana jirta? Yaa'ii caffeetu ture. Waa'ee Oromootu darbaa jira taraan immoo sabni warri kaan. Kosh saatti bakka afaan wanta dhaggeeffata dhaabbattee. Waa'een Oromoo kun hin haasa'amaa miti. Fincilli kun bilbila. Maalinni bakka waa'een Oromummaa kun yeroo inni gooftaan keenya uummata nuti uummata milee nama kana qabannee maal sodaanne midhaan yoo godhu dubartiin tokko fa'aa hin dubbattii miti waa'ee uummata dargee. Fariyaa liihee. Akkamitti biyyi kun maaluma keessa jirti akkamitti waltajjii jaritti kanarratti akkamitti waan kun haasa'amee maal keessa jirti odeeffannoo immoo rakkisaadha keessatti odeeffannoo hin jiru. Gungume gaafoo roobu filaal duumessa ayyaana abbaa koo fooliin hireena xurgaa'ee. Waatu dhufaa jira. Lammacha koo yagaacha nagaaddisa dhiira yookaan naa hoodii yookaan na muudi koora sababa kanatti barreeffame. Erga jijjiiramni dhufeeti kan mana hidhaatii baate immoo yeroo sana keessa baate. Yeroo sana baane. Sirbis yeroo sana keessa sirbite. Sirbi achi baheemmaa badhaafameeyyuu asuu kootiin. Yaa ammatu mirti damee. OBN waardii fi qarshii 100 gosi muummichi ministeeraa naannoo turanii waajjira paartiirra turan. Dr. Abiyyi. Waan si dhibu garuu waltajjii galma abbaa gadaa irraa qabamee hidhame sanirratti warma sana immoo deebi'ee achi baratti waltajjii sanirratti. Hojiin rabbi akkasi. Waaqaaf galatu malee. Kan koof kan kee kun mee balli maaliyaa niqqisee simbaala jimbaate raajiidhaan kee simbaala jimbaate addaan nu baase waan nu dhabsiise amalli kee.
Ilaameenoo. Ilaamee yeroo jarri keenya wal tuttuquu jalqaba sun. Yeroo sana kan hojjetame. Maaloo waan ofii maaloo. Cimsi kan si caalu madaama goleedhaa taatuuf summiidha. Dhiisoo ol sakaaluu cimsi kan si caalu madaama goleedhaa taatuuf summiidha. Addaan baafachuu qabna walii dhiisoo hin naaffaman yeroo jarri keenya kunoo kan amma hundi kan dhimma nageenya magatii uummata keenya gatii kaffalchiise kana. Ani yeroo sun iyyuu jalqabe jechaadha. Ilaameen sani. Kan yeroo ilmaan Oromoo akka baala harca'an Oromoo asitti akka baala harca'u kan guyyaa takka waa dubbate hin beekne Inyaa kalalleen baadiyyaatti sirbite arat kiiloo keessatti. Saniif kan gaafa geeshootummaa dhabni kan nu gargaaru laalee dhugaatii farsoon sammuu teessoo nu saamu. Hin ta'u an eenyutti xaaretti eenyutti abbooma qabaana dhiisaa jechuun kun maal akkam goonaa saba sanitti. Maaloo sagalee hedduu jedha. Ani namootaan sirba tokko anaa sirbaa jedhee hin beeku sumaan hin cinqaa jira. Meseejichatu. Kan gaafa geeshootummaa dhabne kan nu gargaaru. Laaloo dhugaatii farsoo sammuu teessoo nu saamu. Hin ta'an eenyutti xaaretti eenyutti abbooma. Qabaana dhiisaa jechuun kun maal akkam goona. Ilaame addaan baafachuu qabna ijoollee. Asii yoo nu waamnu achiif kan waattu. Gantuuf xawal waalle walii ishee wallaalle. Ilaame addaan baafachuu qabna laalle. Ilaame addaan baafachuu qabna laalle. Ilaga ilaame. Sanii. Waleeko waliin taphachuunu gadii kaffalleetti agas wal arguunu michuunu fakkaate kan nyaateenu Artistii jalqabaati miti kan Baakkoo Tibbee keessaa baate. Baakkoo Tibbee keessaa? Artistii jalqabaati. Amma gaafa biyya galtu karaa cufanis simata. Amma gaafa biyya galtu karaa cufanis simata. Baakkoo. Baakkooti biyya alaadaati maal. Carraa kan hin arganne tu jiraachuu balu malee. Carraa kan beekame cufaati malee. Namoonni hedduun akka isaan jiran abdiin qabaa. Atuu kan beektu jiran. Atuu kan beektu jiran. Tokkummaa laga achi kan artist tokkummaa. Tokkummaan abbaa qabeenya. Oh faarfata okay abbaa qabeenya. Abbaa qabeenyaati. Waaddanyaa koo bartee maal dhaan. Wal tumnee guddannaniif tokkummaa. Tokkummaa wajjin guddattanii. Akka koo carraa wayii hin argatiin malee. An dandeetti qaban hedduun jiraachuu akka malee. Kan dubbachaa jiru warra ba'aan irraati malee. Kan dandeetti baay'ee qaban carraa kan dhaban baadiyyaa keessa gola keessa iddoo baay'ee jijjiiru ijoolleen keenya hedduun isaanii. Bakka kanaa. Mee gara sirba keessa faannoo jedhu sanatti deebiname. Maal qabatoo durammaa wannoo sana maalinni tokko manti sun jala seente ilaalchitu. Gadhee. Kan keenya sirbamee dhumne achi dhaqeetu waa'ee faannoo sirbita. Hiikaa isaatu namootaaf hin galleef. Faannoo jechuun yaabtish. Maalinni yeegira sharaa dhamaayi. Eessaa karan faanni isaa faannoo jechaa hulaa hulaatteedha. Hulaa hulaatti jechuun itti cufee jechaadha. Qeerroo qoricha roorroo mee maal fakkaata faarroo. Baay'inee tokko ta'uun keenya kan ta'uuf dhibe irraa siqnuun dhaamata. Itti siqnu nu guba. Dubbii loomii 50 kan hubataatti argaa kan beeku silaa beekaa kan hin beekneef akeekaa. Amma namuu quba nan qabu. Sani jechaa jiru namuun quba nan qabu. Inumaa na jibban malee anaan. Asitti cinnee asitti falaxamnee maal Oromoon kontiraata fuudhee waa'ee qabsoo waa'ee boo'ichaa kana. Afaan artiitiin waan ibsuu barbaadu waan dabarsuu barbaadu dabarsa malee ani asitti cinnee falaxamne naayyuu dhufu walaloon sa'u. Inni kunis gama koo goriisiin jedha. Giddugaleessa qof taatee taa'uun keessun immoo aarsaa si kaffalchiisa garuu bu'aa isaatti immoo gammada. Tokko kan tucaa gora akkamitti otoo adaamaa jiraatu akkamitti itti qorre jedhee rakkoo wayiiti bakka waan isa mudatu jira nagaa. Jibuutiitti ergaa jedhani kan adaamaarra o'oo jiraate Jibuutiidha. Ishii kanas jedhee ishii kanas ta'e. Lakki.